Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii koo nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'a viidiyoo haaraa qabadhee isinitti deebi'ee jira jechuudha. Osoo gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti isiniin dabarsuun duratti warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun maamila naaf ta'a isiniin jedha. Warroonni dhaga kanaan dura maatii naaf taatanii jirtan immoo galatooma ulfaadhaa. Viidiyoo kana aga dhumaa daawwachuudhaan like share godhaa. Yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaa har'aa kana hedduu tokko gammadeen jira jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo gammachuuti. Egaa gammachuu kiyyaa akka na wajjin qooddattan abdii guutuu isin biraa qaba jechuudha. Gammachuun kees maa inni jechuun keessan immoo waanuma hin oolle dhuguma dubbachuudha fi anaaf gammachuu addaati hedduu gammade jechuudha. Kanaaf gammachuun ani gammade kunis immoo guyyaa har'aa kana piininnaa dhufee jira jechuudha. Kanaaf waan tokko gaafa itti dhamaatee itti hojjettee itti dhamaatee dadhabdee firii isaa gaafa ijaan argitu hedduu nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf anis akka nama tokkootti gammadeen jira jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa gammachuu koo kana keessa taa'es illee namoonni galateeffachuu barbaadu hedduutu jiru jechuudha. Jalqabatti duraan dursee jechuudha sa'aatii guuturraa kaasee aga sadarkaa kanarratti jechuudha. Aga sadarkaa moonii ta'e aga guyyaa har'aatti namoonni na wajjin dadhabdan, namoonni kallattii kamiinuyyuu yeroo itti dogoggora kiyya na gorsitanii sirreeffadhu karaa kanatti jettanii kallattii kamiinuyyuu na bukkee dhaabbachaa turtan hordoftoota kiyya guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Dhuguma dubbachuudha fi qophaa hojjedheetii miti gammachuun kun isin ilaallata jechuudha. Osoo isin na gargaaruu baattanii, osoo isin na bukkee dhaabbachuu baattanii har'a sadarkaa kana gahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isin na gargaaran, isin na bukkee dhaabbattanii waaqaa gaditti jechuudha. Kan sadarkaa kanaan nagahe isinidha waan ta'eef kanaaf jalqabarraa kaastanii aga guyyaa har'aatti warroonni na wajjin dadhabdanii na gargaartanii jabaadhuu naan jechaa turtan kallattii garagaraa yaada keessan naaf qoodaa turtan oddoo dogoggora uumametti dogoggora kana sirreeffadhu jettanii kallattii garagaraan na gargaaraa turtan obboleewwan kiyya walumaa galatti ulfaadhaa galata guddaa na biraa qabdu. Dhuguma dubbachuudhaaf as keessatti wal malee maal qabna yeroo itti lafatti dogoggorrettis wal sirreessuun dirqama nurratti ta'a jechuudha. Kanaaf wal gargaaruus immoo dirqama nurratti ta'a. Kanaafuyyuu hundi keessan ulfaadhaa walumaa galatti ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irratti jechuudha. YouTubein waan piroosesii aga kanaa gaafatullee gara YouTubee jalqaba ofumarraa yoon fudhadhee isinii ibsu jechuudha. Gara YouTubee jalqaba gaafin dhufu waanii YouTubeen agana waan ulfaatu natti hin fakkaanne jechuudha. Gara YouTubee immoo akkamitti dhuftes yoo jettanii gara YouTubee ani diingatan dhufe jechuudha. YouTubee waan aga kana erga YouTubee banee itti hojjechuu jalqabee YouTubeen maalummaa YouTubee guutumaan guututti amma ta'e wayii naa ifaa dhufe naa galaa dhufe malee ani YouTubee gaafin jalqaba banuu diingata jechuudha itti yaadee hin banne. Garuu gaa wanta fageenya ta'anii ilaalanii fi wanti itti siqanii ilaalan garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef egaa yeroo waan tokko osoo ittiin galiniin duratti jechuudha wanta sana salphifnee ilaaluu dandeenya. Garuu yeroo wanta sanatti galleetti seennee ulfaachuus danda'a jechuudha. Kanaaf kana gaafis isiniin jedhu jechuudha. Amma jalqaba akka saatinillee 4,000 barbaachisu subscribing 1,000 illee akka barbaachisu wantoota mooniin kunillee piiniin kunillee wantoonni akkanaa kun akka barbaachisu dhuguma dubbachuudhaaf hin beeku jechuudha. Gaafin gara YouTubee kana dhufu an akka yaada kiyyaa fi ilaalcha kiyyaatti YouTubeuma bananii viidiyoo ta'e wayii irratti gadhiisanii waanuma akkasii natti fakkaate diingatan gara YouTubee dhufe malee YouTubee akkanatti hojii haga kanaa nama gaafataa sa'aatii guutuu piinii eeggachuu moonii ta'uu wantoota garagaraa akkasitti nama gaafata jedhee gara YouTubee hin dhufne. Osoo YouTubee kana hin bannetti garuu namoota garagaraa nan daawwadha. Waan akkanatti ulfaatu natti hin fakkaanne
Kanaaf egaa wanti kamiyyuu yoo ulfaate namatti yoo ulfaate waaqayyoof wanti hundumtuu salphaadha jechuudha. Haa ta'u garuu wanta kamuu ulfaate jennee abdii kutuus hin qabaannu jechuudha. Kanaaf iyyuu erga amma tokko yuutuubii kana banee irratti hojjechuu jalqabee sa'aatii maal akka ta'e wantoonni garaagaraa maal akka ta'e yuutuubii kana keessatti hubadhe malee duraan hubannoo aga kana hin qabu isiniin jechuu barbaadeni. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya erguma gara yuutuubii kana dhufeellee qormaanni garaagaraa ni jira jechuudha. Qormaanni garaagaraa wantoonni abdii nama kutachiisan jiraatullee abdii hin kutanne amma ta'e waaqayyoomaan kadhachaa jechuudha. Sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Sa'aatii guutuun dhugaa dubbachuudhaaf obboleewwan kiyyaa sa'aatii irratti illee namoota hedduutu na gargaare jechuudha. Sa'aatii guutuu irratti namoota hedduutu na gargaare kallattii garaagaraan jechuudha. Aga ta'e dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii keessatti wanta amma ta'e natti ulfaate gama piinii kanaatiin isiniin jedha jechuudha. Maaliifini piinii kana ani jalqabumayyuu moonii immoo erga ta'anii piinii numti kunuyyuu akka barbaachisu hin beeku ture jechuudha. Kanaaf wanta kamiyyuu obsuun barbaachisaadha. Wanta kamiyyuu yoo obsanii bakka yaadan sana gahuu ni danda'ama. Yoo immoo wanti kun maaliif dafee ta'uu baate, wanti kun maaliif mijachuu baate, maaliif akkas na jalaa ta'a jechuun hin danda'amu jechuudha. Abdii kutuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf yuutuubii walumaa galatti dadhabbii hedduu qaba akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti dadhabbii hedduu qaba. Fakkeenyaaf namoonni yuutuubii hojii biraa fi yuutuubii wal faana adeemsisanii fakkeenyaaf ijoolleen biyya harabaarra jirru hundi keenyayyuu jechuudha. Hojii yuutuubiin hojii dhuunfaa miti jechuudha. Yuutuubii qofa hojjetaa hin jirru. Hojii mana namaas yuutuubiis wal faana adeemsisaa jirra jechuudha. Asirratti gaa yeroo sa'aatii guunnuu kaasee yeroo kamiyyuu jechuudha. Yeroo sa'aatii qofa osoo hin taane yeroo kamiyyuu hojii wajjin ni ulfaata. Garuu chaaleenjii yuutuubiis immoo baay'achuu danda'a. Kanaaf abdii kutachuu hin qabnu. Obsaan tarkaanfachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Akka addaatti jechuudha. Akka addaatti namoonni galateeffachuu barbaadu namoota sadiitu jira jechuudha. Akka addaatti namoota gatii guddaa natti baasan, namoota na cinaa dhaabbatan galateeffachuun barbaada gammachuu kiyya guyyaa har'aa keessatti jechuudha. Innis jalqabarraa kaasee namni galateeffachuu barbaadu jechuudha. Obboleessa keenya Abdul Habbii hedduu galateeffachuu barbaada. Isinillee dhugaa dubbachuuf hordoftoota kiyyaa akkanaaf galateeffattan, akkanaaf eebbistan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Innis dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko akka tasaa ta'e jechuudha. Osoon paaspoortii yuutuubii kiyyaan jijjiira jedhee osoo yaalaa jiru xiqqoonaaf mijachuu didee akka tasaa ta'een harkaa bade jechuudha. Yeroo sanatti dhugaa dubbachuuf nama baay'ee na gargaare. Amma fakkeenya waanan godhu dhabee yuutuubiin xiqqoon harkaa badee jechuudha. Haalli isaanaan galuu didee haala hin taane keessan harkaa galee jechuudha. Isuman jijjiiraa yeroo haala hin taane keessan harkaa galee waan tokko immoo yeroon harkaa badutti jechuudha. Yeroo sana keessatti dafee rifadha jechuudha. Kanaaf moonii bakka torbee lamaan kana moonii guuta ka jedhu ani paaspoortii kiyya jijjiira jedhee yooma ituma tuttuqutuma yaaluu jechuudha. Na harkaa badee sana booda anis nanna'ee sa'aatii guutee bakka waa hundumayyuu xumuree kuni akkamitti na qora kan hin jedhu baay'ee tokko rifadhe jechuudha. Akkuma rifadhe ittimee na gargaare jedheeni dhugaa dubbachuuf sagalee rikoordii qabee fi akkana deebi'ee yerooma sanatti na qaqqabee haala kamiinuu jechuudha na gargaaree osoo inni guyyaa sana na gargaaruu baate jechuudha. yuutuubii kiyya moonii guutee sadarkaa kana hin ga'u jechuudha. Maaliif na harkaa badee an akkamitti akkan deebisu hin beeku waanan hin yaanne keessan harkaa galee jechuudha. Siruma yuutuubii nan gala yoo hin jedhu yuutuubiin hin jiruu naan jedha. Kanaaf osoo inni guyyaa sana na qaqqabuu baatee ta'e guyyaa har'aa kana moonii siruma guutee guyyaa har'aa ga'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf asumaan guddaa galatoomii ulfaadhu obboleessa kiyya. Waaqayyo si haa eebbisu, eebbifamii siin jechuun jaaladha.
Itti aansuun jechuudha namoonni namni galateeffachuu barbaadu jechuudha. Walaa barruu hedduu tokko galatoomaa isinillee dhugaa dubbachuu fi suupparchaatii yeroo jalqabaaf nama naa guutanii otoo isaan suupparchaatii sana naa guutuu baatanii piiniin naa dhufuus hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo kamuu jechuudha nama galateeffachuun barbaachisaadha. Nama oolmaa namaaf oole galateeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa isinillee guddaa galatoomaa, Waaqayyo isin haa eebbisu. Oddoo itti hir'iftan Waaqayyo immoo dachaa isiniif haa guutu isiniin jedha. Sadaffaa irratti namni galateeffachuu barbaadu Oroo Abdii Kush. Oroo Abdii Kush atillee guddaa galatoomii suupparchaatii naa guutte. Piiniin kiyya naa dhufeera waan ta'eef gammachuu kiyya keessa taa'ee immoo jechuudha isin galateeffachuu dirqamaadha waan ta'eef hin barbaachisas immoo waan ta'eef hedduu galatoomii ulfaadhu. Oddoo itti hir'iftee Waaqayyo dachaan siifaa dabaluu siifaa guutu siin jedha obboleessa kiyyaa Abdii Oroo Kush hedduu galatoomii. Akkasuma hordoftoota chaanaalii koo marti keessanuyyuu akkuma jalqaba irratti dubbadhe jalqaba sa'aatii guutuudha aga guyyaa har'aatti namoonni na deeggaraa na jajjabeessaa yaada keessaniin na gorsaa waan qabdaniin na bira dhaabbachaa jirtan dandeettii kootiin osoo hin taane jajjabina keessaniin guyyaa har'aa ga'eera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hundumti keessan warroonni gatii guddaa natti baastanii na wajjin dhamaatanii gorsaan kallattii gara ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een illee iddoo itti dogoggoretti namoota baay'ee dhagaa maqaa keessan waamee fixuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti ulfaadhaa kabajamaa guddaa isin galateeffadhaa galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa dhaamsin asirratti qabu dhaamsa gabaabaa asirratti nan qaba jechuudha. Maaliifini waa'ee piinii ilaalchisee jechuudha. Qormaata qaba piiniin kuni qormaata qaba jechuudha. Akka kiyyatti qormaata hedduu qaba. Keessumattuu namoonni poostaa Itoophiyaadhaa guuttanii qormaata ni qaba piiniin jechuudha. Qormaata agana hin jedhamne qaba. Qormaatni inni qabu maal yoo jettanii amma fakkeenyaaf ani piinii kanan guute Itoophiyaadha jechuudha. Haa ta'uuti yeroo piiniin si ergame jedhee meseejjiin naa galu kaasee gaafachiisan ture maatiin hinuma deddeebi'u hinuma deemu garuu gaafa sanduuqa sana bananii ilaalan sanduuqa sana keessa homtuu hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo tokko amma yeroo baay'ee gaggaafachiisee yeroo amma fakkeenyaaf homtuu hin jiru jedhanii rakkinni warra googiliiti moo rakkinni warra mana poostate ka jedhu nan yaada yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf asirratti wantan dhaamsi isiniif dhaamu rakkinni warra googilii miti jechuudha. An akka hubadhetti anillee ofii kiyyaa akka piinii kiyya argadhetti rakkinni warra googilii miti jechuudha. Piiniin si ergame warri googilii jechuudha. Miseejjii lama Abdulis barsiise jechuudha. Miseejjii lama sii gale jechuudha. Jalqaba miseejjiin sii gala. Miseejjiin lammataa gaafa sii galu jechuudha. Ergixanyaa piiniin kee miseejjiin lammataa iimeela keessatti sii gale taanaan ergixanyaa piiniin kee mana poostaa sii galeera jechuudha. Kanaaf asirratti jechuudha anillee akkitti nan itti argadhe suura piinii miseejjii iimeela keessatti naaf ergame